bulchiinsa magaalaa Adaamaatti gurmuun dargaggootaa kutaa magaalaa Bokkushananii duulana filadhaa paartii badhaadhinaa gaggeessan. Sagantaa duulana filadhaa kanarratti hooggantoonni fi dargaggoonni kutaa magaalichaa argamaniiru. Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti dhaadannoo paartichaa yoo ta'u, bu'uura kanaan gurmuun dargaggoota paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Bokkushananii duulana filadhaa gaggeessaniiru. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalichaa obbo Dinquu Sabbooqaa paartichi waggoottan darban keessatti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf hojiilee gurguddoo. Egaa akkuma beekamu sagantaan guyyaarraa asitti argamne kun sagantaa duulana filadhaa paartiin badhaadhinaa akka kutaa magaalaa Bokkushananiitti aanaa Awaash Malkaasaatti sagantaa qophaa'edha. Paartiin tokko akka paartiitti sagantaa duulana filadhaa ni gaggeessa. Duulana filadhaan guyyaa har'aa gaggeeffamu kun dargaggoota kutaa magaalaa Bokkushananiitti argama wajjiidhaan sagantaa duulana filadhaa gaggeessara. Egaa akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessaati. Paartii dargaggeessa hammatuudha. Paartii egeree biyyaa irratti hojjetudha. Paartii akkasumas immoo hiree biyya kanaa boru murteessuu danda'u eenyu kan jedhee adda baasee dargaggeessa waliin guyyaa har'aa kana bifa kanaatiin sagantaa duulana filadhaa gaggeessaa jira. Sirni kun kan dargaggootadha kan jedhan obbo Dinquun dargaggoonni filannoo kanarratti dammaqinaan hirmaachuun sirnicha tikfachuu akka qaban dhaamsa dabarsan. Dargaggeessi abbaa biyyaati. Dargaggeessi biyya ijaara. Ijaarama biyyaa keessatti gaheen dargaggeessa olaanaa ta'uu isaa beekee nageenyummaa filannoo kana dargaggeessi akka eeguuf ofii filachuu cinaatti filannoon kun filannoo dimokiraatawaa, filannoo haqa qabeessa, filannoo hirmaachisaa akka ta'uuf nageenyummaa filannoo kana akka eeguudhaaf sagantaan duulana filadhaa kun guyyaa har'aa gaggeeffamee jira. Akkuma argitan dargaggeessi bifa addaatiin abbaa sirnaa ta'uu isaa beekee sirna kana immoo utubee ijaaruudhaaf immoo filannichi filannoo hirmaachisaa paartilee morkattoota hedduu irratti hirmaatan waan jiraniif isaan kana wajjiidhaan ta'uudhaan sagantaa duulana filadhaa gaggeessee jira. Inni kun immoo sagantaa yeroo kamiyyuu caalaa adda isa kan taasisu dargaggeessi abbaa biyyaa ta'uu isaa baree jira. Dargaggeessi sirna ijaaruu keessatti gaheen isaa guddaa ta'uu isaa baree jira. Kana ta'uu isaa beekee maal gochuu qaba? Hiree biyya kanaa afaan qawweetiin osoo hin ta'in power is not by bullet akkuma jedhamu sana power is only by vote. Namni mirgi filannoo isaatiif gahe kamiyyuu filannoo isaa gaggeessuudhaaf bifa kanaan dargaggeessa wajjin duulana filadhaa paartiin badhaadhinaa kutaa magaalaa Bokkushananii aanaa Awaash Malkaasaatti bifa kanaan gaggeessaa jira. Itti gaafatamaa gurmuu dargaggootaa kutaa magaalichaa dargaggoo Muktaar Mohammed filannoon marsaa torbaffaa kun haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e akka darbuuf gaheen dargaggootaa olaanaa waan ta'eef dargaggoonni dammaqinaan hirmaachuu akka qaban dhaamsa dabarse. Dhugaa dubbachuudhaaf bara badhaadhinaa kana keessatti dargaggeessi yeroo ammaa kana keessatti hojiiwwan waliigalaa hojjetamaa ture waan hanganan jedhamnedha jechuudha. Keessattuu biyya kana tumsuu keessatti aarsaa lubbuu isaanii kaffalan irraa kaasee hanga badhaadhina biyya kanaa mirkaneessuu keessatti shoorri isaan taphatan waan lakkoofsaanii lakkaa'amee kana jedhameen xumuramnedha jechuudha. Keessattuu biyyi tun biyya taate akka itti fuftu gaheen isaanii gahee olaanaa waan ta'eef aarsaa gurguddaa kaffalaniitiin as ga'anii jechuudha. Kanaaf aarsaa isaan kaffalan san keessatti immoo dargaggeessi yeroo ammaa kana keessatti biyya kanaaf oolmaan inni oole maal inni kan jedhu sirritti hubatee faana paartii kana wajjin ta'eetiin hojii babal'aa hojjetaa jira jechuudha. Kanatti keessatti dargaggeessi guyyaa har'aa kaka'umsa isaaniitiin duulana filadhaa paartii keenya wajjin cinaa jirra. Paartiin badhaadhinaa yoomiyyuu ni injifata jedhanii fakkeenyummaa Itoophiyaa gara guddina isiitiif mirkaneessuudhaaf hojii babal'aa hojjetanii sagantaa kanas karaa miidhagaa ta'e gaggeessaa kan turan ta'uu isaa. Dargaggoonni gama isaaniitiin sirni kun kan isaanii waan ta'eef filannoo marsaa kanarratti dammaqinaan hirmaachuun kan tikfatan ta'uu dubbatan. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessi kun hundeessee asiin gahee fi shoora olaanaa keessatti qabudha dargaggeessi. Kanaaf paartiin kun paartii dargaggeessaa jechuu hin dandeenya. Paartichis akkasitti amana. Maaliif aarsaa guddaa itti kaffalamee sirni kun asiin gahee sirna duraan aarsaa itti kaffalamee asiin gahate kan ammoo dargaggeessi akkamitti tumsataa fi akkamitti bira dhaabbata kan jedhu kan dargaggeessa argitan kanarraa. Dargaggoonni abbaa sirna kanaa ta'uu isaanii beekanii sirna kana tifkachuu akka qaban sirni kun kan isaanii akka ta'e beekanii tifkachuu bira dhaabbachuu filannoo kanallee ceesisuu kan qabanis kan ceesisan isaan akka ta'e akka beekan isaaniif dhaamsa dabarsuun barbaada jechaadha.